Akkam nagaa keessanii egaa akkuma beektan chaanaliin kun waa'ee fayyaa daa'immaniitti kan barsiisu. Anis kan hin qabadhe dhiyaadhumoo Dr. Abarraa Olaanii ispeeshaalistii yaala dhibee fayyaa ijoollee fi daa'immaniiti. Waa'ee daa'immanii yeroo kaasnu egaa wanti yeroo ulfaa jiru baay'ee murteessaadha. Wanti haadha daa'ima garaatti baatu laallatu hundumtuu daa'ima garaa jiruun laallata waan ta'eef darbee darbees waa'ee yeroo ulfaa jiru qabadheen isiniif dhiyaadha. Mee amma immoo kan hin qabadhee jiru walitti dhufeenyaan ulfaa'uu fi da'uu kan jennu yoomidha yookaan haati tokko hagam walirraa fageessitee da'uu qabdi yoomi kan walitti dhiyaatee walitti dhiyoodhaan kan turtii gabaabaa keessatti ulfoofte yookaan deessi kan jennu hagam turuu qabdi hagam walirraa fageessuu qabdi kan jedhuu fi akkasumas immoo miidhaa walitti butanii da'uun qabu akka armaan gaditti isinii qabadheen jira. Barnoonni isinii qabadhee jirus wanta WHO yookaan dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhu irratti hundaa'een gorsa isaanii isinii qabadhee jira. Akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti egaa haati tokko yeroo walitti dhiyeenya gabaabaa ta'e keessatti ulfoofte kan jedhamu yoo garaagarummaa turtii guyyaa jalqaba deessee fi kan itti aanu gadameessatti ishee hafe yookaan kan isheen ulfoofte ji'a 18 yookaan waggaaf ji'a 6 gadi ta'edha. Guyyaa yeroo darbe daa'ima deessee kaasee hanga micireen marsaatti taanu garaatti ishee haftu yookaan hanga ulfi garaatti ishee hafutti garaagarummaan jiru waggaaf ji'a 6 taanaan fi isaa gadi taanaan yeroo gabaabaa keessatti ulfoofte jechuudha. Kun egaa akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti. Akkasumas akka dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhutti garaagarummaa waggaa 3 hanga waggaa 5 walirraa fageessanii da'uun faayidaa hedduu haadhaaf daa'imaaf akka qabu hima. Kanaaf daa'ima haati tokko walitti dhiyeessitee yookaan walitti dhiyeenyaan ulfoofte kan jedhamu deessee waggaaf ji'a 6 gidduutti yoo gadi biraa ulfoofte akkasumas immoo gaariidha kan jedhamu yoo waggaa 3 hanga waggaa 5 walirraa fageessite. Waggaa 5 ol walirraa fageessinuus baay'ee gaarii miti. Waggaa 3 gadis hin gorfamu jechuudha. Kanaafuu gaariidha kan jedhamu garaagarummaa waggaa 3 hanga waggaa 5tti. Garuu immoo gabaabaadha jedhamee kan gaarii miti jedhamee tootaalii kontraindikeeted kan ta'e mucaa deessee hanga waggaaf ji'a 6tti gadameessa keessatti uumamudha jechuudha. Egaa akka ifa ta'utti WHO has identified birth interval length or the period between two consecutive live births as a critical determinant of child mortality risks, recommending that women space their births between 3 and 5 years apart to reduce health risks to children and the mother. Dhiibbaa adda addaa ulfaaf da'umsa qabatee dhufu mucaa fi haadha irraa ittisuuf garaagarummaa waggaa 3 hanga waggaa 5tti qabaachuun gaariidha dhaabbanni fayyaa addunyaa. Walitti dhiyeenyaan da'uun haadha sanaafis ta'ee daa'ima gadameessa haadhaa keessa jiruuf miidhaa mataasaa qaba. Miidhaa akkamii qaba haadha sanaaf daa'ima sanaaf yoo jennu inni jalqabaa haadha sanaaf tokko hir'ina dhiigaa akka isheen godhattu taasisa yookaan aniimiyaa. Inni garbiraan osoo yeroon hin gahin dhangala'aa bishaan gubbee yookaan premature rupture of membrane osoo ulfi ji'a 9 guutiin yookaan osoo guyyaa 280 guutiin dursee bishaan gubbee dhangala'a jechuudha premature rupture of membrane kan jedhamu. Inni garbiraan dhiibbaa dhiigaa ulfa waliin wal qabate godhachuu yookaan hypertensionii giffiitii dhiigaa kan ulfa wajjin wal qabate pregnancy induced hypertension godhachuun yeroo gabaabaa keessatti ulfaa'uun kanaaf nama saaxila jechuudha. Inni garbiraan dhibee sukkaaraa ulfaan dhufu yookaan gestational diabetes mellitus kan jedhamu ulfa waliin wal qabate kan dhufu sukkaar yeroo gabaabaa keessatti walitti aansanii ulfaa'uun riskiidha jechuudha. Kanaafis carraan kanneen kana godhachuu ishee ol kaa'adha. Akkasumas kanaan duraan baqaqsanii yaaluun deesse yoo ta'e yookaan CS'n deesse yoo ta'e carraa tarsa'uu gadameessaa fi da'umsa booda dhiigni dhaabbachuu diduu yookaan uterine rupture and postpartum hemorrhage kan jedhamu ol ka'aa akka ta'e agarsiisa. Kanaaf egaa walitti butanii ulfaa'uuf da'uun dhiibbaa mataasaa kanatti qabachuudha haadha sana irratti. Daa'ima gadameessa jiruuf immoo dhiibbaa akkamii qaba yoo jenne walitti butanii da'uuf ulfaa'uun inni jalqabaan osoo yeroon hin gahin dhalachuudha. Osoo yeroon hin gahin bishaan gubbee dhangala'ee jechuun daa'imnis carraan osoo yeroon hin gahin dhalachuusaa ol ka'aadha jechuudha. Inni lammaffaan ulfaatina xiqqaa qabaachuun dhalachuu yookaan low birth weight jedhama. Low birth weight kan jennu yeroo dhalatu daa'imni tokko ulfaatinni isaa kiiloogiraama 2.5 yoo ta'e 2.5 fi isaa gadi yoo ta'e low birth weight jedhama. Egaa walitti butanii da'uun dhibee kana fida jechuudha. Inni garbiraan
yeroo dhalatan ukkaamamuu yookaan birth asphyxia yeroo dhalatan hin boo'inaafuu yookaan ukkaamamuun walitti butanii ulfaa'uurraan ni ka'a jechuudha. Inni garbiraan gadameessa keessatti miidhamuu yookaan stillbirth hanga lubbuun illee gadameessa keessatti darbuu ga'uu danda'a daa'imni sun. Egaa kana malee wantoota hedduu jira, haa ta'u malee kanneen gurguddoon kanneen kanadha. Kanaafuu akkaataa dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhuun waggaa 3 hanga waggaa 5 walirraa fageessanii da'uun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Miidhaa haadharra ga'us daa'imarra ga'us hedduu ni hambisa jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.